Bu'uura biyyaalessaa irratti waliigalteen biyyaalessaa akka jiraatuuf imaanaan itti kennamee hojjechaa kan jiru Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa deemsa ajandaa walitti qabu haga yoonaatti deemee wantoonni abdii namatti horanii hedduun mul'achaa jiraachuudha kan kaasu. Boqonnaan ajandaa walitti qabu dhiyeenya kana naannoo Oromiyaatti milkaa'inaan xumurame agarsiistuu milkaa'ina kanaa ta'uu kan nutti himanii komishinichatti qindeessaan ajandaa bocuu fi marii kan ta'anii obbo Tamasgan Abdiisaa naannoon Oromiyaa bal'ina lafaa fi bal'ina uummataa hunda caalaa sabdaneessummaa yaadaa jiruun boqonnaan ajandaa walitti qabu naannichatti gaggeeffame kuufamni beekumsaa hedduun kan itti argamee fi naannolee afaan biroof muuxannoon guddaa kan irraa argame ta'uudha kan dubbatani. Bilisummaadhaan sirriitti hirmaachuu danda'uun tokko isa kana jechuudha. Dhaabni bakka bu'amee suni yaadni isaa duubatti akka nafne mariisisanii dakatti jechuudha akka fidanii dhufanillee kan taasifamee jechuudha. Kuni akka muuxannoo tokkootti illee fudhatamuu danda'a. Loojistiksii dabalatee namoota aanolee 350 ol irraati bakka bu'ummaatiin dhufanii bakka tokkotti keessummeessuun ajandaa bakka bu'oota isaanii walitti qabuu dabalatee haalonni deemsa ajandaa walitti qabu naannoo Oromiyaa irratti mul'atanii fakkeenya ta'uu irra darbee deemsa marii biyyaalessaa milkeessuuf bu'uurri guddaan kan itti kaa'ame ta'uudha kan dubbatani. Mariin kan barbaachiseefis durumaan iyyuu wanti irratti walii hin galle jiraachuu isaatii kan nuun jedhani obbo Tamasgan kana furuudhaafis hirmaannaan qaamoliin dhannootiin socho'anii deemsa ajandaa walitti qabu naannoo Oromiyaa irratti hirmaatanii milkaa'ina marii biyyaalessaaf isa ta'u nageenya waaraa biyyattiin barbaaduuf milkeessuudhaaf isa ta'u garee biraafis barnoota guddaa ta'uudha kan dubbatani. Afaan qawween haasa'uurra waliin teenyee dubbanne eelaaf ilaameen rakkoo biyyattii keessa jiru furuuf waldiddaan keenya maalidha kan jedhu kana sirriitti gadi fageenyaan haasa'anii mari'atanii akka hiikaniif illee carraa hin kennaaf. Warri kaanillee akkaataa kanaan otootti deemanii biyyattii kana tasgabbeessuu fi nageenya ishee eeguu keessatti shoora olaanaa haasaa. Kutaaleen hawaasaa 10 ta'anii hawaasa bakka bu'anii dhufan irraati yaada ajandaa ta'uu danda'us dhiyeeffatanii jiru. Maanguddoonni jaarsoliin biyyaa fi abbootiin amantaas waa'ee naannoo isaanii fi egeree biyya isaan irratti yaadni dhiyeessanii kaleessa eessa turre isa jedhus gaaffiin akka ka'u nu taasisee jiran kaasani. Hunda caalaa garuu aadaa fi duudhaa mariitiin rakkoo keenya furachuu jaarraa keessa ce'aas ga'e ituu qabnu maaliif ceephoon jedhus akka nu keessatti uumamu naannoo Oromiyaa irraati ajandaa walitti qabu irratti wantoota akka barnootaatti nu keessatti uumamanii keessaatiin kaasani. Akkaataa itti dhufne yoo laalle waraansa waliin wal qabata seenaan keenya jechuudha. Egaa cehumsa kanallee isa amma jiru kanallee yoo laalle kana waliin wal qabata. Yeroo sanallee odoo wanta akkasii kana gaggeessinee jiraanne kan jedhus illee of keessatti akka yaadnu nu taasisa jechuudha. Qaamonni adda addaallee ni jedhu. Egaa irra darbee hin qabu karaan nageenyaa jechuudha. Irra darbee hin qabu yemmuma kamiyyuu itti fayyadamte hojiirra oolchite nageenya biyyaa keessatti yookaanis immoo guddina biyyaa keessatti shoora olaanaa haasa'a jechuudha. Inni guddaan as keessatti maaf yeroo sana hin goone doon ta'ini yeroon amma jirtu kun is the right time to do that. Bakka bu'oota adda baasuun boqonnaa ajandaa walitti qabuu fi ajandaa bocuu dabalatee deemsa furmaataa deemsota marii biyyaalessaa keessa darbuun qabudha kan nuun jedhanii obbo Tamasgan Abdiisaan deemsa haga yoonaatti deemameen keessumaa boqonnaawwan lamaan naannolee 10 fi bulchiisota magaalaa 2 keessatti karaa milkii qabuun gaggeeffamee jiran kaasani. Kanaanis waayyaanni milkeessineera jedhanii obbo Tamasgan Abdiisaani. Ajandaan naannoo 10 kanarraa sassaabamu ammas Amaara irratti deemsifamaa jira. Hirmaattota marii biyyaalessaa ammaan kana adda baasuu waliin qophiin xumuramee jira. Itti aansee immoo gara Tigraayitti deemama jechuudha. Egaa amma kana deemame milkaa'inni arganne wanta guddaadha akka komishiniitti jechuudha. Yeroo aangoo komishinichaaf kenname xumuramee jira. Garuu immoo boqonnaawwan deemsa marichaa hafanii naannolee 10 fi bulchiinsota magaalaa 2 keessatti kan hafanii ta'a. Naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraayittis hojiin marichaa hin jalqabne. Bakka kun jirutti yeroo hafe keessatti wantoota hafanii milkeessuun ni danda'ama. Egereen komishinichaa maali jennee komishinii marii biyyaalessaatti qindeessaa ajandaa bocuu fi marii kan ta'anii obbo Tamasgan Abdiisaatiif gaaffii dhiyeessine. Seera irrattis kan taa'e akkuma taa'e sanatti xumuruu hin danda'ama. Waggaa 3 jechuudha. Waggaa 3 laayifiin inni qabu. Egaa achuma irrattis keeyyata sanuma irratti maal jedha akka dheerachuu danda'us immoo hin kaasa jechuudha.